namni muslima ta'uu kiyyatti naa gammaddan viidiyoo tana share godha. Ani mucaa maatii amantii kiristaanaa hordofan keessatti dhalateedha. Maqaan kiyya Hamzaa Takluu jedhama. Kiristaanummaa keessatti maqaan kiyya Taarikuu Takluu ture. Eegaa amantii kiristaanarraa gara islaamummaa deebi'ee waggaa 14 lakkoofsisee jira. Maatii kiyya keessaa namni amantii kiristaanaa keessaa gara islaamummaa deebi'e ana malee hin jiru. Tola rabbiin natti oolirraa isinii qooda. Tokkoffaa Qur'aana guutuu isaa ji'a 8 qofa keessatti xumure. Lammaffaa hadiisa Nabi Muhammad rabbiin na barsiise. Sadaffaa fannii garagaraa rabbi na barsiise. Afraffaa seenaa warroota gaggaarii akka an dubbisuuf rabbi haala naa mijeesse. Yeroo ammaa daa'ii islaamarraa tokko rabbi na godhe. Alhamdulillah. Matsaaf quddusii kana guutuu isaa jalqabarraa haga xumuraatti yeroo 5 ol dubbisee jira. Qur'aana kan eega rabbiin muslima na taasise guutuu isaa irra deddeebi'ee yoo xiqqaate yeroo 20 ol dubbisee jira. Kitaabni yeroo hunda irra deddeebi'uudhaan namni mi'aaye natti urgaa yoo jiraate wallahi Qur'aana kana qofa. Mee waan amantii kiristaanummaa keessatti dhabe waan hadda dhufee islaamummaa keessatti argadhellee isinii qooda. Tokkoffaa amantii kiristaanummaa keessatti wanni an dhabe rabbiin dhabe kaleessa ilma namaa gabbaraa ture hadda rabbii dhugaasan gabbaraa jira. Lammaffaa kaleessa Qur'aana dhabe hadda Qur'aana argadhe. Sadaffaa kaleessa Nabi Muhammadin dhabe hadda Nabi Muhammadin argadhe. Afraffaa kaleessa amantii san keessatti osoo du'e guyyaa qiyaamaa kuffaara wajjin kaafama. Amma islaamummaa keessatti yoo du'e guyyaa qiyaamaa muslimtoota wajjin kaafama. Shanaffaa amantii san keessatti osoo du'e kaafira ta'ee du'a waan ta'eef warra ibidda seenanirraa ta'a. Hadda islaamummaa keessatti dhufee tawhiida irratti yoo du'e warra jannata seenanirraa ta'a. Maatii kiyya hundaaf islaamummaa bareedduu an argadhe kan akka rabbii isaanii kennuuf du'aa inaa kadhadhaa jechuun dhaamsa kiyya. Wassalaamu alaikum.